Harka akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya qophii babbaaroo keenya eegallee jirra. Qophii kanaan keessummaa jabaa tokko qabadhee isin biraan ga'uuf hin jedha. Amma kan argamnu naannoo Booleetti argamna. Bakka baay'ee nama hawwatu jira. Boolee maaliif dhufte yoo jettani keessummaa kiyyatu gara kana jira. Keessummaan kiyya kun eenyudha kan jedhuu fi na cinatti argamu. Akkam jirtu jenneerra. Galata Waaqayyoo. Koronaan walirraa fagaadhaa wal dubbisaa jedheera. Egaa maal goona baradha. Fayyaa keenya eeggachuuf. Ayyee sirriidha. Akkam naguma. Nagaadha galata Waaqayyoo baga nagaadhaan gara dirree shabboo jirsaa fi sooraa lummeetti nagaan dhuftanii deera. Baga nagaan nu eeggan jedheera. Haa ta'u. Keessummaan kiyya har'aa kabajamtoota daawwattoota keenya Injiinar Taliilaadha. Injiinar Taliilaan egaa daandii qilleensaa Itoophiyaa keessatti hojjetaadha. Boolee biyya bulbulaatti nu affeertanii jirtu. Biyya dhugaadha. Isinis affeerraa keenya kabajanii nu dhufuu keessanii fi baay'ee guddaa galatoomaa isiniin jenna. Tsaggaayeen weelluu isaatiin Boolee biyya bulbulaa durii qamadiitu irraa akka qotamuudha kan nuuf ibse. Amma immoo xiyyaaratu irra balali'aa jedhe. Dhugaadha. Amma doolaarii irra qotaa jirra. Doolaarii irra qotaa jirta. Mee akkam Booleen? Egaa akkuma agartu kanatti iddoo isin daawwachiisu. Akkuma asitti mul'atu xiyyaaronni keenya yeroo isaan qubataniif kaan argaa jirtanitti. Airportii warra argitu kun asii kaanii amma achitti warra jiran kun airportii expansioniidha. Warra nuni recently hojjenne warra muummee ministeeraa keenyas dheengadda dhufanii eebbisanii daawwatanii turanii. Kanaafiyyuu kun expansionichi xumurame jechuutu hin ta'e reefu jalqabamaa jira. Konkolaattonni isin argitanii kun hundumtuu hamma duubaatti konkolaattota daandii hojjettoota qilleensa Itoophiyaati. Egaa daandiin qilleensa Itoophiyaa amma badhaadhaa fi guddaa akka ta'e. Hojjettooti keessan hanga kana ergi konkolaataa qabaatanii. Feeroolii ilaaluun barbaachisu konkolaataan keenya yoo ni bachuudha. Baay'ee namatti tola. Bakka baay'ee nama hawwatudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa Injiinar Taliilaan keessummaa kiyya har'aati. Injiinar Taliilaan eenyudha? Maal hojjetanii? Fakkeenyummaa akkamii qabu kan jedhuu fi qophii guutuurraa waan hubattaniif nu faana turaa jenna. Egaa asteenyee waliin dubbachuuf xiqqoo nu rakkisa. Sagaleen xiyyaaraas nu jeeqaa akkasumas immoo haalli qilleensa isaa mijataa miti. Kanaaf keessa seennee waliin dubbanna kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin keessa nu faana haa ta'u. Egaa kana fakkaatti osoo nu hawwatu ol seennee haa dubbannu ka. Maal goona? Eeyyee. Nu faana tura. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya Injiinar Taliilaa waggaa 11 dura Yuunivarsiitii Jimmaatti pirezidaantii Gaadaasaa Yuunivarsiitii Jimmaa yeroo inni turedha kan hin beekuni. Yeroo sanaa ka'ee hojii gurguddaa nama hojjetaa turedha. Maal hojjete? Waa'ee Yuunivarsiitii keessatti illee waan hojjete waan baay'ee isiniif qoodaa irra. Egaa akkuma beekamu yeroo sanas pirezidaantii Gaadaasaa Yuunivarsiitii Jimmaati. Amma immoo pirezidaantii waldaa buleeyyii daandii xiyyaaraa Itoophiyaati. Pirezidaantummaan kun maanni si hordofaa jira ilaata? Anumtu akkuma kanaan shakka. Sababiin isaa yeroo sanas yeroo Jimmaatti pirezidaantii Gadaasaa tures ofii kootti fedhee miti kanaan nan taa'ee ijoollee hiriyoota kootu ati nu taatee hafte malee dhanii na toosisanii dhibbaaf jaalala isaaniif kan ta'e. Egaa ilma Oromoo tokko immoo oolmaa tokko naa waliin naanni diduu hin beeku. Asittis immoo gaafan gara daandii qilleensa Itoophiyaa seenu akkaataan filmaata kooti asitti ijoollee Oromootu akka ati taatuu fi si barbaada naan jedhanitu hin ta'ini sabaaf sablammii ilmaan Itoophiyaatu saba tokkorraatiin gara sabaaf sablammiitti guddifadhe jechuudha. Pirezidaantii keenya nu taatee hafte malee dhaniiti kan isaan na filatanii. Egaa imaanaan immoo waan jabaa mitiire. Anis akkuma imaanaan Jimmaatti fuudhee ture nyaanne Waaqayyoon na gargaaree amma irraatti imaanaa hojjettoonni daandii qilleensa Itoophiyaa natti kennatanis egaa humna kootii nyaachaa jiru nama daddaa. Malee akkuma ati jette pirezidaantummaan na ari'an pirezidaantiin taa'ee abjuusii karoora sin qabu. Inni garuu na ari'an abjuuf karoorri koo an bira. Tarii gara fuulduraatti kun gara hooggansa guddaatti ol guddataa deemaa laata? Uummata keef tajaajiluudhaaf fedhii akkasii qabda moo? Dhugaa dubbachuudhaaf ani ijoollummaa kooti jalqabee
aangoo fakkeenyaa fi nama siyaasaa ta'uu barbaadu ijoollummaa isaatii jalqabee kan inni hordofu adeemsa siyaasaati. Namni iskoolaarsii ta'uu barbaadu ijoollummaa isaarraa jalqabee nama barumsa isaatti jabaa ta'a. Ani ofii kooti nama barumsa isaatti jabaa ture yoon ta'es ijoollummaa kooti jalqabee garuu kanan ta'u biileeneriidha malee bushaa biyyaas miti pirezidaantiis miti garuu egaa wantootan keessa darbu hundumtuu immoo abjuu koo waan ta'uu barbaaduu fi daandiin isaa qodhee waan amanuu fi muuxannoon argadhu kuni kaffaltiidhaan waan argamu miti barumsa argadhu kuni hojii hojjechuudhaan chaalenjoota garaagaraa natti dhufanii keessa ba'uudhaani wanta yuunivarsiitii Jimmaattis haa ta'u as daandii qilleensa Itoophiyaa keessatti bare borofii kooti kaampanii jabaa mudaa hin qabne Itoophiyaa keessa darbee iyyuu addunyaa irratti beekamaa dhaabuudhaaf na gargaara jedhee mana. Kanaaf isaafan galteetti godhachuu fedhee hojjechaa jira. Waa'ee ijoollummaa ergi kaasuu hin hafne maalidha injiinar Taliilaan naannoo akkamii dhalatanii guddatanii biliyeenera ta'uudhaaf kan yaadanii hawaasa akkamii keessa dhalatanii guddataniitu ani amma akkasuma biliyeenera ta'uudhaaf namni baay'een kaayeffatee hin deemu jiruuf jireenyuma isaa bulchachuudhaaf namni baay'ee kan yaadu. Dhugaa. Tarii ka'umsi keessa maalidha? Ka'umsa galsiftee maalidha? Egaa al tokko tokko uumama gaafan taa yaadu waaqatu wajjin nama uumadhee nama na'an tokko tokko gaafa dhalateedhuma iskoolaarshiin taa'edhuu yookaan nama rool moodelii godhatee ilaalu tokko qabataa yookaan immoo wanta isa ari'u tokkotu jiraayyuu isa jalaa ba'uuf jedheeti daandii wayii filata ta'a. Ani kana dhaladhee guddadhe godina Wallaggaa Lixaa Najjoottidha. Najjoo biyya warqee? Nuuni hin gurgurra malee ofiin kaanu. Kanaaf ijoollummaa kootti kanan sooressi ta'uu barbaadee fi gaafa namni walitti bu'u ollaaf ollaa walitti bu'a maatiif walitti bu'a namni baay'ee wal jaallatu yeroo inni walitti bu'u nan arga. Dhibee dubbii sanaa gaafan ofii kooti akka ijoollummaa kootiitti taa'ee xiinxalu baay'eensaa hanqina risoorsiiti. Hanqina dinagdeeti kan walitti buusu. Mana keessatti namni gaafa waa itti hir'atu walitti bu'uu jalqaba. Waan nyaatu yoo dhabe wal nyaachuu jalqaba. Exactly. Waan nyaatu yoo dhabe wal nyaachuu jalqaba. Macaafa qulqulluu irraa yoo fudhatte hoolii quraanii irras jira deeman amana lachuun isaa parrallee waan baay'ee nasa jiru as keessa waan jiruufi Looxiif Abrahaamii walii isaanii malee nama biraan qaban turan. Biyya abbaa isaanii hundumaa dhiisaniiti qofaatti achi moggaatti ba'an. Dhumarratti maal irratti wal lolan? Ooyiruu lafa sa'aatii sisiifatan irratti akka wal lolan. Kanaaf yeroo hundumaa kan ilmoo nama walitti buusu yeroo baay'ee namni maqaa garaagaraa kennuufii danda'a malee naannee dudduubisaa hanqina risoorsii ta'ee nama na'an. Kanaaf ofii kooti yoon biileenerii ta'e yoon nama jabaa tokko ta'e biyya keenya hanqina dookterii hin qabdu, hanqina injiinarii hin qabdu. Nama barate baay'ee qabna miti ree. Biileenerii tokko garuu qabnaa nu? Hin qabnu. Sun immoo Oromiyaa badhaatuu qabaannee itti hojjennee osoo fooyya'uu qabnu. Kanaaf kaayyoon sun ijoollummaa makoorraa jalqabee gaamaa inni wanti cheezii anaanis haa ta'uu akka koominitiitti cheezii nu gochaa dhufe kan nu ari'aa dhufe hiyyummaadha. Maaliif ijoollee ta'e nama handhuureedhaan wayyaa isaa miccatu argeeran. Maatiin koo, abbeen koo, farmeen koo barsiisotadha. Hamma kanatti nuun faayinaanshaali niidii yoo ta'u baanne iyyuu jechuun yooma of dadhabuu baanne iyyuu jireenyuma giddu galeessa sooreyyiis hiyyeeyyiis yoo ta'u baanne iyyuu garuu baay'een hawaasa keenya hawaasa dinagdeedhaan rukutamaadha. Baay'inni uummata Oromoo immoo dinagdee malee akka inni gatii hin qabne jala mureen itti amana. Sababiin isaa namni ituu beela'u waan biraa yaada. Waama qoonqoo yaada. Waa'ee qoonqoo isaatiitti kan inni yaadu. Namni qullaa deeme jechuudha. Waan biraa yaada. Jalqaba beekumsa guuttachuun dirqamadha. Sana gochuudhaaf immoo namni nu keessaati maandeetii fudhatee ka'ee biileenerii ta'e biileeneriin tokko gaafa ba'u immoo duukaa isaa miiliyooneroota baay'eetu ba'a. Qofaa miti kan inni ol ka'u. Kanaaf koominitii Oromoo sababiin isaa namni ituu maatii isaan
ollaan jijjiiradu afuuftuudhaa of jechuudhas. Kanaafi biyya koo nan jaalladha. Saba Oromoo qofaaf miti kanan sooruma hawwu. Ta'us garuu bakka hin dhaladhe saba koo irraa jalqabu waan an jalqabu qabuu fi saba Oromoo hiyyummaa keessaa argeen baaseedhe saba Itoophiyaa, saba Afrikaa, saba addunyaa jechaan deemaa jechuudha. Namni al tokko waan ijoollummaa isaatti hawwe ta'a. Mee seenaa ijoollummaa keetii waa xiqqoo siin taphachiisime. Dhugaa dubbachuuf ijoollummaatti maatii keessa saayidii lamatu jira. Akkuma ati beektu egaa saayidiin harmoolii yeroo baay'ee seera guddisu. Saayidiin gareen gara abbootii immoo goota akka ati taatu, jabaa akka ati taatu, wayirraa akka ati hin seesne barbaadu. Fakkeenyaaf yoo keessummaan dhufeedhe harmeen koo golatti nu ariiti. Ijoolleen maal hojjette nama guddaa wajjin teessee haasaa nama guddaa dhaggeeffachuu hin qabdu. Dhagaati moofee keessan taphadhaa jedhaniiti. Moofee beektaa? Kubbaa ishee kaalsii irraa hodhan sana. Ishee taphadhaa jedhanii jechuun nu ari'u. Keessumaa taaddeen obboleessi koo nan gaafa nama Ameerikaa jiru garuu akka kana miti. Namni jabaan tokko yoo dhufe eenyu wajjiniin dhufe eenyu wajjiniin mucaa jabaa tokko wajjin wal isin barsiisadeeti yeroo manxinnoo waggaa 4-5 kottu deena teessiseeti akka keessummaa kabajaatidha kan inni wal barsiisu. Kanaaf I think value fudhadhee guddadhee kan warra hojjetaa ture exactly. Fi kana birattani gara kutaa gajjallaa KG faa kana Finfinneen ture. Asitti barachuu jalqabeen ture. Garuu waa'een eenyummaa kootii eessaa akkan dhufe waa'een maalummaa kootii manatti waan na barsiisaa turanii fi an du'een baradhaa du'een hafa malee asitti amaariffaan hin baradhu galee qubee baradhee hafe malee deen yaadi yeroo xinnoo waggaa 5-6 murtoo mataa kootiin najjootti deebi'e jechuudha. Ijoollummaatti gara kanas fidanii turan maatiin akka Finfinneetti barattuuf. Yeroo murtoo mataa kootiin najjootti deebi'ee murtoo koo sanattis hin gaabbu sababiin isaa waanatti hanqate hin jiru. Kutaa tokko amma jaatti barataa sadarkaan turreen. Waa'een taphaa kunis jira qalbii si'ata mitire. Kanaaf barataa sadarkaan turre. Kutaa 6 jalqabeeni sadarkaa keessa bootti kee kutaa 6 sadaffaa ba'e. Sana booddee 6 jalqabee amma 12 fixutti garuu tokkoffaa baadha kanan xumure jechuudha. Sana booddee yuunivarsiitii Jimmaa seente. Yuunivarsiitii Jimmaan seene. Makaanikaal injiinaringiidhaan hin baradhe. Keessumaa yuunivarsiitii Jimmaa keessatti seenaa gurguddaa seenaan dagatamne namoota seenaan isaanii dhokatamanii turanii irraanfatamanii lubbuun jiraachuu isaanii illee hin beekamne nama baasee maatii wajjin wal agarsiisedha. Injiinar Taliilaanii seenaa sana xiqqoo nutti odeessime. Egaa yeroon pirezidaantii Gumii Dagaagina Aadaa Seenaa Afaan Oromoo ture jalqaba an siistamiin bulchiinsa kootii yeroo hundumaa diisentralaayizeeshiniitti namana. Wanta hundumaa ofii kootii hojjechuutti namana. So koreen sana durattiin gadaasaa hun geggeeffamaa ture nama 5 qofaa ture. Nama 5 sana fuudheeni riistiraakcharii godheen nama yuuniyeenii nama gamtaa hojjettootaa sana geggeessu nama 38 godhe. So kutaa afaan Oromoo qofaatti vaayis pirezidaantii tokkoon godhe. Kutaa seenaa Oromoo qofaatti vaayis pirezidaantii tokko. Kutaanii aadaa Oromoo immoo qofaatti vaayis pirezidaantii tokkoon godhe. Seenaa ajaa'ibsiisaa vaayis pirezidaantonni koo sadanuu yoo hojjetanii achi keessaa kan ba'ee mul'atu garuu kan kutaa seenaa afaan Oromoo ture. Maaliifi haadha manaanii qeerrummaa Leetinaal Koloneel Abdiisaa Agaa Jimmaa keessa waggaa 70 ol jiraatan. Seenichi dhokataa miti namoonni yeroo baay'ee seenaa dhokataa namni iyyuu hin beekne akka wanta hin baaseetti dhagarsaa yaadan. Namoonni hundumtuu haadha manaa ta'uu isaanii beeka. Garuu seeraan itti adeeme haadha manaadha isaan jedhe karaa barbaachisaa ta'een jechuudha. Riskii barbaachisaa fudhatee gochuudhaaf namni qophii qabu hin turre. Dhimmichi gaafa na bira ga'ee jedhu kutaa afaan Oromoo wajjin dhannee mana isaanii ilaalle yoo bokkaan roobe kunoo akkuma agartu kana lafa nuun amma teenyaa isaa rukun golgaan qabu mitire bokkaan roobnaan akkuma jirutti nu dhaana miti kanadha manni isaanii. Wanta isaan irra rafaa turanii firaashii ishee madabaraa sana ciccittee jechuudha. Almost all duwwaa masaarra rafachuu dandeessa. Guutuun mana isaanii sun immoo babbanamaa waan ta'eef dhimmuun gaafa dhimmus immoo nodhoossa miti rafa
bu'aa ba'iisaa jechuudha. Maanguddoon lafee hin qabne, foon hin qabne, lafee qofaatti hafan kun miti. Numti warri foon qabnu kun fudhanne lafa sanarra ciifne dandeenye halkan tokko irra hin bulu. Akkuma kanaa ollaatu nyaata fidaa fi nyaata yeroo fidanii fi waamatti fakkaate fidanii qodaa wajjin jala kaa'u. Harka keessan dhiqattaniittu namitti hin jedhullee hin jiru. Yoo itti tole nyaatu, yoo itti tole immoo niisu. Yeroo sana immoo akka godina Wallaggaa lixaatti Najjootti siidaa litinaal kun labdii isaa gaadhaamnaa kan jedhu sochiitu ture. Kanaafiyyuu ani nama hin jirre faarsuurra isa lubbuu hin jiruuf qaqqabuun hin dursuure mee afachaa al tokko kan isaanii kan dursu isa kana waan ta'eef haadha manaan qeerroo maal litinaal kun labdii isaa gaajjimmaatti waan argamanii fi isaaniin baay'ee miidhamaniiru. Tokkoffaa miidhama isaaniif gatii baasuufi qabna. Lammaffaa jireenya isaanii saafe kana booddee irratti immoo murteessuu qabna. Akka haadha manaa gootaa tokkotti kabajamanii jiraachuu qabu. Kan jedhuun qaamota mootummaafis miti mootummaafis yuunivarsiitii Jimmaa Dooktar Kabaa Urgeessaa dabaleen piroopoozaalii dhiyeesse. Garuu qaamota hundumaarraa gaaffii wal fakkaataa, deebii wal fakkaataan argadhee haadha manaa seeraa ta'uu isaanii maaliin mirkaneessita kan jedhu ture. So xiiqinna qabee waan tureefi yeroo yuunivarsiitii Jimmaa barachaa ture immoo egaa amantiitti qabamee dhaladhee waan guddadheef haraada tokko waan hin qabneefi obbolaan koo sadanuu biyya alaa jiru, maatiin koos biyyaa qarshii isaan na ergan tureera. Qarshii kan hundumaa gudunfachaan turen. So qarshiin gudunfadhe kanaanii haadha manaa seeraa ta'uu isaanii raggaasisuufani karaa mataa kootii adeemsa jalqabee jechuudha. Maaliifan karaa mataa kootii adeemsa jalqabee ituun yuunivarsiitii keessatti pirezidaantii Gadaa Saawoo ta'ee jiruuti waggaa tokkoofan busha tarmii kootu dhume. So tarmiin koo dhume innaan poozishinii sanaan itti fufuu waan hin dandeenyeef dirqama ofaa koo dhuunfaadha waan itti fufuu qabuuf jechuudha. Malee akka Gadaa Saawootti waan baay'ee hojjenneerra fakkeenyaa fi fiilmii eelaa yeroo sana reefuu ba'aa ture finnee agarsiifnee galii sanarraa argamu mana isaanii jajjabeessinee fi siree hojjechiifnee fi soofaa olloowwattan isaanii akka isaan sirriitti isaan gargaaranii rakkoon faayinaansii yoo jiraate immoo akka cinaa isaanii jiru waan hundumaa mirkaneessinee fi itti kanaan jiruuti kan tarmiin koo dhume ergi tarmiin koo dhume booddee immoo parsanaalii man dubbichatti fufe jechuudha. So walii wajjin jiraachuu isaanii namoonni beekan nama baay'eetu jiru. Waa'ee isaanii bakka bu'ee falmuu fedhee gaafani waajjira qaatti maanguddoo geessu atiif maanguddooniif rooma dhiigaas yoo ta'e waan fedhe wal keessaan qabda waan ta'eef isaaniin bakka buutee falmuu hin dandeessu naan jedhani. So abukaatoo mana baankii yeroo dheeraadhaaf kan turan obbo Raaree Tolasaa kan jedhamani baay'een isaan jaalladha baay'een isaan kabajaa rakkoo koo kana dhaqeen isaanitti madde ati iyyuu barataa taate kana goote iyyuu kana si gochuu dadhabaan tolladhani dhufanii bakka bu'ummaa maanguddoo naaf fudhatan jechuudha. Sana booddee Jimma irratti haadha manaa ta'uu isaanii raggaasisuuf yaallee turre garuu waan xinnoon nu jalaa kufe waan baay'ee nama kolfisiisu waan sittin hima waan akkaatti dubbichi nu jalaa kufe. Ragoolee afur dhiyeessaa naan afur dhiyeesse. Jaarsumti kabajamoon ulfaatoon umuriin isaanii yoo xiqqaate waggaa 90 ol ta'u egaa beektaa umurii keenya xinneessinee himachuun aadaa keenya miti. Umuriin keessan meeqaan na waggaa 68 jedhan. So leetanaal kun labdii isaa gaafa maanguddoon kun gargar ba'uun immoo ani immoo waggaa 70 jedhee dubbadheera. Kanaafiyyuu isaan yeroo sana hin dhalanne jechuudha. So kan isin dubbachaa jirtanii odeeffannoo lammaffoo secondary informationidha malee primary miti jaayina agarre waan ta'eef ragaa ta'uu hin dandeessan jedhamee kanaanidha daddachi Jimmaa irratti banne kan inni jalaa cufame. So maal gochuufan dirqame jechuudha bakka dhaloota isaanii lafa isaan itti cidha godhatanii wal fuudhan cidhaa wal fuudhan cidha guddaadhaanii qawween dhukaafame maaliif Abdiisaa Agaasii ilma nama guddaati. Addee Balii Galatee Jaankoo jedhamu haadha manaan isaanii kuni in fact Abdiisaa Agaa gaafa biyyaa fuudhee ba'uu fedhu maqaa Yabalii jedhamtu kun hin taatu waan hedheeti Yabalii isa jedhu kana Bizunashitti jijjiirsiseef amaarifatte jechuudha. So isaanuu maqaa isaanii Bizunashii danda'anii jedhanii waaman Bizunashii jedhu. Kanaaf adde Bizunash Galatee Jaankoo isaanis qomoo guddaa keessaa dhalatan itti dubbannu qomoomti isaan keessaa dhalatanii Najjoo jedhama. Kanaaf Najjoo keessaa firoottan isaanii namoota guguddoo beekamoo jiru. So maanguddoo kana afgaaffii godhee fi akkuma keerraa kana gaazexeessaa ta'e jechuudha. Akkamitti wal fuutanii ijoollee waliin hortaniittoo akkamitti siggatee bade seenaa hundumaa interview godheefiin
ijoollee lama karraa godhatee ture. Ijoolleen lachuu garuu akka isaan du'anii suuraa olii wajjin ka'anii turan illee ka'anii turan. Maanguddoon garuu dheerina yeroo irraan kan ka'e dudduugame sirriitti mul'atu suurichi. Mana suuraa garaa garaatti geessee irraati naa sirreessuu dandeessu jedhee gaafadheen ture, gochuu hin dandeenye. So viidiyoo isaanii sana fudhadhee san isaaniin afgaaffii godheef sana fudhadhee caffee Oromiyaan naqee asii Finfinnee jechuudha. Yeroo sana OBN naqee yeroo sana TV Oromiyaa dhama ture. Hundumti isaanii kan isaan naan jedhan haadha manaa seeraa ta'uu isaanii waan hin beekneef waan sii goonu hin qabnu naan jedhu turan. Fudhee immoo abbaa manaanii adda Buzunesh Galatee Jaankoleetti Laalkoon Abdiisaa egaa iddoon dhaloota isaanii Diggaa ture, Naqamtee dabartee jechuudha. So firoottan isaanii maatiin isaanii achi waan jiraniif dhaqee Godambaa kan muuziyeemii jechuudha. Godambaa Wallaggaattis nan kenne, bulchitoota garaa garaattis nan kenne. Achi booddee Gimbiin naqee godina Wallaggaa lixaa Najjoon achi jala waan jiruuf isaaniifis nan hiree dhaqee bulchiinsa aanaa Najjoo fi bulchiinsa magaalaa Najjootti nan kenne. Achi hundumaa dursee garuu kanan galateeffachuu barbaade yommuu sanatti bulchiinsi aanaa Najjoo, bulchiinsi magaalaa Najjoo maanguddoon kun dhuguma jiru taanaan karaa loojistikii waan barbaachisu hundumaa sii goona. Yoo barbaadde konkolaataa fudhattee bobaatti sii goonne, yoo barbaadde mootarii fudhattee baadiyyaa keessa naannoftee namoota yeroo sana cidha isaanii irra turan barbaaddee akka itti dhiyeessituuf waan hundumaa faasiliteetii sii goona sii mijeessina naan jedhanii akkuma wadaanaa galanitti naa godhanii. So baadiyyaa Najjoo keessa gara tilmaamumaan ji'a sadii ol ergiin jooree booddee obboleettii isaanii ifaan argadhe kan yeroo sana cidha sanarra turanii. Obboleettii isaanii faa lubbuun jiraachuu isaanii iyyuu hin beekan. Hin beekan. Du'aniiru maali yabaliin duute ettennee teenyee biddeen gaddaa nyaanne irraa nuteedhan. Dhiyoo kana dadhabanii obbo Abaataa Agaa jechuun immoo nama guddaa kabajamoo ulfaata Najjooti. Isaanillee fira maanguddoo kanaati, fira dhiigaa. Isaanis achuma keessa turanii isaan immoo maallaan jedhanii Leetanaal Koloneel Abdiisaa Agaa akka Xaaliyaanidhaa deebi'ee dhufe Najjoo dhufe dhaqee barbaade dheesii lama Jimmaatti na ergeedhan. Barbaadeenii olii gad barbaadeen dabee dhiisee dhufe. Yeroo sana akkuma beektu akka irraa feesbuukiin hin jiru jechuun maas kominikeeshiniin hin jiru nama argachuun Jimmaa amma kana ga'u keessaa dubartii tokko barbaaddee argachuun ulfaataadha. Ragaa nama afur fidin jedhameen ture. Ani jaarsolii yeroo sana cidha isaanii irra turanii ragaa nama 8 fide. Garmalee aaree waan tureef aarii makkootti ba'uuf jechuudha. Achi abukaa tokko Jimmarraa waan maddee hin dhufanii dhadhachi Najjoo irratti ta'e. Akkasitti ragaa ba'anii gidduutti immoo Leetanaal Koloneel Abdiisaa Agaa sin arrabsu. Intala keenya xobbee keenya nu jalaa fudhatee badee jedhanii aarii isaanis keessa maku. Achi booddee ragaa barbaachisaa jettee itti amantu haati murtii dubartii turte nan yaadadha. Ergii fudhattee itti booddee haadha manaa seeraa ta'uu isaanii naa mirkaneessite jechuudha. Akkaawuntiin baankii banamee fi karaa TV Oromiyaa labsamee maanguddoo kana deebisanii dhaabuuf jechuudha. Sermonii guddaan godhame iddootti simannaan godhamaa fi iddoo dhaloota isaanii Najjootti deebifne. Gaafa Najjootti deebifnu Najjoo manni barumsaa sadarkaa tokkoffaa Leetanaal Koloneel Abdiisaa jedhamu jira. Barattoonni mana barumsaa sanaa uffata seeraa isaanii uffatanii Najjoodha gaafa baatu gara Finfinneetti fagaatee Lagi Diillaa jedhamu jira. Hiriira qabatanii hamma Laga Diillaatti hiriiraan deemanii dhufaniiti kan isaan nu simatan. Konkolaataan biyyatti nafne Gimbiitti akka kanaa maanguddoon baay'ee tolle baay'ee gammadanii mootummaan mana kutaa 5 qabu qopheessee nama isaaniin kunuunsuu danda'u wayyaa irraa miicee nyaata qopheessee fi hundumaa qacaree fi akka kanatti galfata kana imanaa guddaadhaan narraa fuudhee jechuudha. Yuunivarsiitii Jimmaa kana fakkaata seenaa kana of keessaa qaba. Injiinar Taliilaan akkamittiin gara daandii qilleensaa Itoophiyaatti dabalamuu danda'e? Ani yeroon yuunivarsiitii Jimmaatti eebbifamee bahe kaayyoo daandii qilleensa Itoophiyaa seenuus abjuusaas hin qabu. Guyyaama tokkoyyuu. Sababiin isaa haala siyaasa yeroo sana turerraan kan ka'e maqaa Taliila Dheeressaa Guutamaa jedhu baaddee eerlaayinsii seenuu mitiiti balbaluma isaarra iyyuu darbuu nan sodaadhan ture.
Garuu egaa waaqayyo jennaan wanti hin taane hin jiru. Yeroo man dhimma kanaaf fedhee olii gadi fiigutu mucaa wajjiniin barannee kan Finfinneedhaati maatiin qabnetu jira ture. Ani immoo akkuma isin jedhe maatiin koo asis jiru najjoos jiru. Ani ganna 12 amma najjootti baradhe najjoo baheen beeku Finfinneetti an dhufee dabarsaa. Kanaaf lafan taa'ee hojii barbaaddadhu hin qabu jennaan mana keenya taa'ee barbaaddadhu jedhes Finfinnee bakka inni isaa. Achi booddee achi taa'ee yeroo barbaaddatu inni CV kan koos kan isaa iddoo dhaqu hundumaatti naa gashaa ture. So gaafani dhimma tokko fedhee Adaamaa dhaquu fedhee najjoodhaa dhufu walumarra oola. Har'a interviewdha written examiidha naan jedhu. Qayyabadhee maal ta'etu hin ta'in callisee man qoramee darbe. Guyyaa biraa immoo akkuma kana dhimma biraaf yeroo dhufu har'a interviewdha naan jedhan. Achis interview nan kenne. Siigalee kan waaqayyo qocaaf kaa'e cululleen nun fudhattu jedhamti Oromoonni gaafa mammaaku. Haaluma kanaan inni daandii qilleensa Itoophiyaa seenee amma seenuttu nan seena dhee namanneen calliseedhuma yaaluudhumaaf ture. Yuunivarsiitii Abaanaan hojii jalqabaa asumatti kan eegalte. Eerlaayinsii man galee iddoo biraan gale. Amma waggaa nama meeqa lakkoofsite? Waggaa 10. Waggaa 10? Daandiin xiyyaara Itoophiyaa akkamitti simatti? Gaaffii cimaa na gaafatte kana leensu egaa garuu an nama dhugaarraa massu miti. Daandiin qilleensa Itoophiyaa baran seene anaa dhufu ilma koo baga nagaan dhuftee itti harka balleessiteemti kan isheen na simatte. Dhidhiibbannee dhumati qabsoofnee dhumati fuulduraan nannee yoo isheen nu gashuu didde bukkeettenne akkuma taane seenneerra isa barri darbe bar tokko dubbanna ana qofaa miti dhugaa dubbachuudhaafi akkaataan simannaa daandii qilleensa Itoophiyaa keessa ture amma ergiin pirezidaantii ta'e illee waan baay'ee jijjiiruudhaaf hojjechaa jira keessa ture kaampanii guddaa tokkorraa wanta hin eegamneef xiqqoo wanta nama saalfachiisu ture. Kana yommuu hin jedhu kaampanichaan ceephaa jiratu hin ta'in akka kaampaniitti bulchiinsa yeroo sana ture keessatti namoonni dhimma akkasiirra qacarriirra hojjetan kun kaampanii poolisichaa ta'e miti. Kaampaniin poolisichaa akka waraqaa irratti caafamee jiru daayivarsitii piroomotii gochuu, sabaaf sablammii itti baay'isuu, kaabaa kibbaa, bahaa lixaa, daandii qilleensa Itoophiyaati miti ture. Akkuma mataa ishee akka taatu gochuu ture. Garuu wanti caafame hundumtuu gaa hojiirra oolu miti ture. Practically hojiidhaan namoonni yeroo sana qacarriirra hojjechaa turan garuu wanta kana hojiirra oolchaan turre. Kan afaan guuteen dubbadha. Hojiirra oolchaa turuu isaanii fi gaafa barri darbe guyyaa tokko yookaan seerattan isaan dhiyeessa yookaan immoo dhiifama gaafatu malee akka itti isaan hin dhiisu. Sababiin isaa tokkoffaa seeraan alatti deemanii nama cuucuun yakka miti ture. Seera fuulduratti. Fuula waaqayyoo duratti immoo cubbuudha. Garuu nuti mataa jabaannee akkuma taane seenneerraa waaqayyoof galatu. Egaa jalqabni keenya xinnoo ta'uyyuu waaqayyo immoo dhumna keenya guddaa gochaa jira waan ta'eef isa ilaallee akkatti seenne ilaallee gaabbuurra lafa waaqayyotu nu ga'e ilaallee gammaduutu irra caalaa wayyannee waan amanneef nunarra gammadoodha waaqayyoof galatu. Haalota kana ture mee Injiinar Taliilaanii daandii qilleensaa Itoophiyaa keessatti maalidha ga'een hojii isaanii? Ga'een hojii kooti lamadha amma. Professional injiinaradha. Injiinara waan ta'u immoo kaampaniiwwan xiyyaara oomishanii kan akka bombaardeerii xiyyaarota warra biyya keessa balali'an kan akka Q400 yookaan bombaardeerii jedhamanii kaampanii Kanaadaatu oomisha. Booyingiin Ameerikaadha beekamaadha. Eerbaasiin warra Awurooppaati. So injiinara ta'ee yeroo hojjechaa turetti xiyyaarota kana irratti modifikeeshinii fooyya'insa barbaachisan tokko tokko isaan waliin taaneeti hojjechaa turre jechuudha. Poozishinii sanarra waggaa 5 oliifan hojjedhe. Amma immoo poozishinii amma qabadheeru immoo MRO account manager jedhama. MRO account manager jechuun karaa gabaabaa yeroon si ibsu daandii qilleensa Itoophiyaa fi ati maamila. Maamilaaf immoo daandii qilleensa Itoophiyaati jechuudha.
Maayinni hojiin kun guddaan xiyyaarota kan Ethiopian Airlines hin taane biyya alaatiif fichisiisee suphisiisee kaampanii koofis biyya koofis sharafa alaa argamsiisuu hin ta'in achi as haadhuudha jechuudha. Sababiin isaa sharafa nuun argamsiifnu waan laayyoo waan hin taaneef hammaaruu jechuurra haadhuu jechuutu irra wayya. Sababiin isaa biyyoota Afrikaa hundumaaf haala jechuun danda'amuuni xiyyaara isaanii kan suphinuuf nuyi Afrikaa irra darbinee Awurooppaatiin nu bira dhufu, Oostiriyaa irraa dhufu, Raashaa irraa dhufu. Exactly. Sababiin isaa approvaalii dhaabbanni xiyyaara meenteeni gochuu danda'u qabu tokko kan Ameerikaa keessa jiru yookaan kan Awurooppaa keessa jiru tokko kan inni qabu hundumaa qabna nuti. Meeshaa isaan qaban hundumaa qabna nuti. Egaa airlinesiin kunis amma umurii waggaa 74 lakkoofsiseera. Yoo Waaqayyo jedhe waggaa 75 dhiyootti kabajachuuf deemna. Isuma wal qabsiisee yuuniyeenii an hoogganu waggaa 59 lakkoofsiseera. So wanta nuun namne faasilitii nuun namne tokko waan hin jirreefi jarri kuni asii baasanii xiyyaara isaanii achuma Awurooppaatti suphisiisuurra gatii xiyyaaraa gatii boba'aa ittiin achi as balali'anii fi ittiin deebi'anii adabamanii dhufanii asitti hojjechiifachuu filatu. Maaliif? Leebar koostiin keenya rakasa waan ta'eef humni namaa asitti rakasa mitiire humni namaa rakasa kwaalitii hojii immoo qixxeema isaanii hojjenna. Sababa kanaanii yeroo baay'ee iyyuu lafa xiyyaara dhaabnee slootii jenna afaan teeknikaal laanguweejiidhaani slootii hin qabnu. Amma xiyyaara keessan isinii fudhachuu hin dandeenyu illee nutu iyyuu dida malee baay'ee maamila baay'ee qabna. Raashaa irraa dabalatee xiyyaarota 777 ani iyyuu meenteeni godheeraaf. 777 jechuun gaa xiyyaarota nama 400 ol baachuu danda'an jechuudha. Kanaafi kontiraatii Ethiopian Airlinesiif isaan walii galan jira. Kontiraataa Ethiopian Airlinesiin siin hojjedhe sana hidhee walii gale sana hojjechiiseefiin sana booddee immoo sharafa ati immoo kaffaluu qabdu sana immoo kaffalchiisuudha jechuudha. So hojiin koo akka MRO account manageritti kanadha. Hojiin kun lammaffaan immoo pirezidaantii gamtaa hojjettoota buleessaa daandii qilleensa Itoophiyaati. Isa kana filmaataanidha kanatti gara kanatti dhuftu. Jalqabaa gamtaa miseensa gamtaa hojjettoota daandii qilleensa Itoophiyaa taate yeroo yeroonidha kanatti guddachaa deemtu. Garuu poozishinii kanarra dhufuudhaaf filmaataanidha. Anis kana filamee pirezidaantii gamtaa hojjettoota kanaa ta'e filmaataani. Egaa wanti guguddaa lamaanan hojjedhu immoo pirezidaantii gamtaa hojjettoota buleessa daandii qilleensa Itoophiyaa ta'e waa lamadha. Inni jalqabaa mirga hojjettoota daandii qilleensa Itoophiyaa 17,000 kabachiisuudha. Maaliif yuuniyeenii guddaan ana waan ta'eef jechuudha. Itti aansuudhaan immoo bu'aa isaan argachuu mala akka isaan argatan akkuma kana immoo bu'aa dabalataallee kaampanichi hin danda'atan anni goosheetti godhe bu'aa isaanii eegsisuudha jechuudha. Kana gochuudhaan immoo cina galaanii nageenya moorichaa ni eegsisaa jechuudha. Maaliif hojjetaan yoo dallane yoo dheekkame nageenyi mooraan booraa moo hin boora'u? Kun yoo ta'edha immoo guddina nuun karoorfannee deemne sana gara dudduubaatti hin harkisa moo hin harkisu? Kanaaf guddina daandii qilleensa Itoophiyaa keessatti bakka olaanaa ta'ee fi yeroon pirezidaantii gamtaa hojjettoota daandii qilleensa Itoophiyaa ta'e hojjedhu viijinii fi mishineedhe wanta Ethiopian Airlinesiin waggaa 2025tti waggaa 2035tti baafatu sanaaf akka dugugguruu lafee duddaattan of ilaalaa jechuudha. Kanaaf gabaabaadhumatti itti gaafatamummaan koo lamaanii kana fakkaata jechuudha. Injiinar Taliilaanii pirezidaantii waldaa buleeyyii qilleensa daandii Itoophiyaa ta'uudhaan ergi filatamanii hojiiwwan hojjedhe itti gammade hojjetaa na jala jiru na filates gammachiise jettanii yaaddan yoo jiraate. Yoo jiraate maali tiree hunda isaa yooni tokko tokkoon eeruu baadallee warran ijoo dhadhe qofanii keessaa baasee sitti himaa. Tokkoffaa amma dur barataan abbaa dhufee ID sirraa fudhatee deemu hin beektu. Amma ergiin pirezidaantii ta'ee booddee ID keetti bu'achuun akka guddaadha. Ati yoo itti gaafatamta ID namaatti bu'uudhaaf gaafatamummaa cimaa jechuudha. Sun job security wajjin walitti hidhata. Namni tokko dhufee abbaa amtaatti hin beekne ID keessirraa fudhatee sokkachuun hojjetaa sana xiinsama sammuun baay'ee miidha. Edaamanni kun mana koo miti
abbaan arge boruma dhufee ID morma koorraa butee sokkotaanaan mana koo miti dheeti Susuraa fuudhamee jechuun hojii sana hojjechuudhaaf hin dandeessu. hin dandeessu. Hin dandeessu. So boolla lammataa akka inni barbaaddatu goota jechuudha. Kun amma ergiin dhufee dhee guutummaadhumatti dhaabbatee jira. Namni dogoggoraan godhennaadha malee adabame malee biraan darbamu. Kan biraani daandii qilleensa Itoophiyaa keessatti namni tokko hojiirra ari'ameennaan isa afaan Ingiliffaan doomsday nu beektaa guyyaadhuma bita gore yookaan mirga gore hin adamte. Deebiin jira sana booddee sanumaan itti famiti akka kana ture. Daandiin qilleensa Itoophiyaa si ari'achuun si ari'eedha. Garuu namoonni tokko tokko akkaataa isaan itti ari'aman dabalatee haalota garaagaraa ilaaluudhaan yoo deebi'an badii isaanii irraa baratanii kaampanicha bu'aa gaarii argamsiisuu danda'u. Akkuma kana immoo maneejimentoonni tokko tokko ishuu tokko tokko saabjektiivlii fudhatanii dhimma dhuunfaa godhanii kan tarkaanfii hojjetaa isaan jala jiru irratti fudhatan jiru. So haala garaagaraan jechuudha. Namoota ari'aman kanaa gara nama 150 olii xalayaa iyyataa gashatanii waggaa tokkoof walakkaa ta'e ergiin dhufe gara nama 100 olii kan ta'anii gara hojiitti deebifneerra jechuudha. Seeraan ala warra ari'aman kana jechuudha. Seeraan alaa qofatu hin taane wanta isaan ariisisu illee godhanii garuu namni eellaayinsii keessatti ari'amuun itti dubbannu baay'ee waan salphaadha. Salphaadha. Poolisii miti ba'ee jiru iyyuu maaliif xiyyaarri tokko amma daqiiqaa tokkoon yoo amma kaa'edhamee daqiiqaa tokkoon dileedii ta'e namni baay'een connection flight fayyadama. Ati asii fuutee dhatteetti flight biraatti connectii goota. Asii dilee goote jechuun xiyyaara sana miisii godha. Xiyyaara sana miisii godhee naan achitti gatii hoteelaa kaffala, gatii maalii baasaa, kanaaf itti gaafatamummaa isaa hundasaa eenyutu absorbii gochuu qaba? Kaampanii keessa absorbii gochuu qaba. Inni hin balleessine qaba. So badiin tokko gaafa badde yeroo hundumaa kaampanichi koostii guddaa baasa. Koostii guddaa baasu kanaaf immoo hojjetaa kana balleesse kanarratti tarkaanfii fudhachuunsaa egaa seeruma nama hojii isaa seeraan hin hojjetu taanaan nama hojii isaa seeraan hin hojjennee bobaa jala kaadhuu shururreedheen jechuuf ennee miti kan nun as jirru. Hojjetaa jabaa jabeessuudhaa fi isa dadhabaa immoo bira gorree utubnee garee warra jabaa sanatti makuudhaafidha. Garuu waan tokko fooyya'insa nama agarsiifnee nama keerlasii ta'ee callisee kaampanicha irratti ba'aa ta'ee deemuu barbaadu ba'aa goonee deemuu hin barbaadnu. Sababiin isaa kun qabeenya uummata kitila 110ti. Specifically balleessaa namichi sun balleesse sana identify goone namni sun akka malee adabame taanaan nama sana deebifnee nama sana irratti immoo gochaa barbaachisaa barsiisaa ta'e fudhannaa jechuudha. Namoota kaan immoo sirriimatti balleessanii garuu gaabbeeraa kana booddee ittiin deebi'u sirriittanii kana booddee kaampanii koo tajaajilaa warradhan immoo maaliif nama tokko geessisuudhaaf fakkeenyaaf Itoophiyaan Eelaayinsiin paayileetii tokko kaapteenii tokko geessisuudhaaf waggaa 7 walitti fudhata. Investimentii huge investimentii akkamii akka inni ta'e taa'eeti. So nama kana akkuma tasaa ariitee isa bakka buusuudhaaf sichi waggaa 7 eeguu qabda. Kanaaf namni sun gaddee garaa cabaadhaan amma deebi'ee dhufee kaampanii koon sarvii godha balleesseera amma inni jedhutti maaliif ofirraa achi qabda? Isa balleessee argetu iyyuu irra lammaffaa balleessuu sodaata miti ree? Kana kaampanii keenya wajjin hin teenye ilaa filaameen dubbannee kaampanii keenya amansiifnee jijjiirama poolisii fichisiifnee amma paardan poolisii kanuma jedhamutu jira. Kanaaf bifa paardan poolisii sanaan ilaalaa hojjetoota gara nama 100 olii deebifneerra jechuudha. 150 laallee 100 deebifne jechuun maal jechuudha? 50 deebifnu jechuudha. Hundumaa deebifne jechuun miti. Fakkeenyaaf namni tokko harka harkatti hatu ennaa qabame kan nun as teenyu hattuu jajjabeessuuf miti waan ta'eef isa nuyyuu deebi'uu isaa miti tunni deebi'e yoo mormina. Maaliif attituudiin baay'ee murteessaa waan ta'eef eviyeeshinii keessatti immoo attituudiin baay'ee murteessaa waan ta'eef jechuudha. Injiinar Taliilaan akkuma waliigalaatti kan hundumtuu beeku mucaa qaxalee hojii bara dargaggummaa isaatti hojii of kennee uummata kanaafis dhaabbata kanaafis nama baay'ee hojjechaa jirudha. Dandeettiin isaas kan hin komatamne dandeettii guutuudhaan hojii guddaa kan hojjechaa turedha ammas kan itti jirudha. Waldaan buleeyyiin kun erga Injiinar Taliilaan gara pirezidaantummaatti dhufeeti wantoota hedduutu hojjetame keessaatii
hojjetoonni balleessaa isaaniitiinis utuu hin balleessinis dhaabbata kanarraati ari'amanii kanneen balleessaadhaan ari'aman dhiifamni godhameefi akka deebi'an ta'aniiru. Kanneen immoo siluma isaa sababoota adda addaatti funaanamee balleessaa malee ari'aman illee kallattiimaan akka isaan deebi'anii hojii isaanii irratti dhaabbatan ta'eera. MRO jechuun egaa akkan sila siniin jedhee maintenance repair and overhaul irratti hojjeta. Sana yoon kaasee maaltu achirratti hojjetame yoon jedhee jalqabuma gaafa kaanu job security'n hin turre. Hojichi sensitiiviidha waan ta'eef dhimma lubbuu wajjin wal qabatu waan ta'eef baay'ee hojjetoonni sodaadhaan hojjetu yeroo hundumaa waan xinnoo ishee balleesseen ari'amaa jedhu teenshinii adda addaa keessa galu sammuun isaanii goolamaa ture. Haa ta'uyyuu malee dhaabbanni kun erga dhufeeti hojjetoonni mooraa MRO keessa jiran job security argataniiru. Confidence argataniiru hojii isaanii strictly manually wantoota barbaachisu follow godhanii hojjetu. Sana irraa kan hafe garuu sababa natti barbaadanii na ari'u kanan ta'a sanan ta'an hafeera jechuudha. የኔ ልጅ ያለምንም ማስጠንቀቂያ ቀደም ብለሽ ይሄን አጥፍተሻል አርሚ ሳትባል የቃል ማስጠንቀቂያ የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ ሳይሰጥ ዝም ብሎ ብድግ ብለው ብቻ ፐርፎርማንስሽ ዝቅ ስላለ ለጊዜው ከስራ ታግደሻል። ሙጫንኮ አኬከቺስ tokko malee kana balleessitee jirtaa fooyyeffadhu osoo hin jedhiniin akeekkachiisi afaanis ta'ee barreeffamaa osoo ittiin kennamini callisaniituma ka'anii raawwiin hojii keetii gadi bu'aadha waan ta'eef yeroodhaaf hojii irraa dhorkamteettaa jedhaniin sanuu barreeffamaanis miti afaaniin kun ta'uu isaatiin maaliif jechuudhaan ani dhufeeni jalqaba bulchiinsa ittaansee immoo waldaa hojjettootaa gaafadhe dhumarrattis gara mana murtii deemuudhaaf karoora baafadhee dhufee gaafan gaafadhu bulchitoota biraa dimshaashumatti raawwiin hojii ishee gadi bu'aa waan ta'eefidha naan jedhan dabalataanis waldaa hojjettootaa bira deemee waliin mari'anne mucaa beekaadha akka ijoollummaa isaa kana miti baay'ee haalatti dhufu obsaan fageessee ilaaluudhaan hojjettoonni hojii irraa dhorkaman akka isaan hojii isaanirraa hin dhaabbanne dhorkaa gochuudhaan hojjettoota hojii isaan irratti miidhaan irra ga'e gorsa kennuufiin gaheen inni ba'e baay'ee olaanaadha. Dhaabbata kanaafis hojjetaa tasgabbeessuudhaan dhaabbatichi akka lafa qabatu taasiseera. Hojjettootaaf hojii guddaa hojjechaa jira. Boris dhaabbatni kun bakka isaaf kenne maratti hojii guddaa kan hojjetu nama abdiin irra kaa'amudha. Inni anaaf abbaa oolmaa kooti. Rakkoo mana kootti dhufee ture naaf furee jira. Kabajnan isaaf qabu guddaadha. nan galateeffadhas ያለኝን ልምድ ለሱ ለማካፈል ዝግጁ ነኝ። ለምን ባለውለታዬ ነው። ኢንጂነር ተሊላን baay'ee nama kan dhaggeeffatu nama gaariidha. An baay'ee dubbachuu waan hin dandeenyeef abbaa koo fideen dhufaa ture. Sababa nama hin ariisisneen hojiirraa na ari'uuf turanii obbo Taliilaadha gara hojii kootti akkan deebi'uuf kan na gargaaranii carraa kanaan galateeffachuun fedha. Gama Taliilaan waldaan hojjettoota buleeyyii keenyaa hojjettootaaf kan dhaabbateedha. hojjettoota jajjabeessuu keessattis waan hojjetamaa jiru dinqisiifachuun barbaada. በተለያየ መንገድ ሚሄዱ በጣም አፕሪሼት አደርጋለሁ። ኢንጂነር ተሊላን አኩመ ፕሬዝዳንት ወልዳ hojjettoota ta'uu isaaniitti waan baay'ee nu sirrees nu hojjetaniiru. Ni jalqabaan akka hojjetaa dhaabbataa taanu namoota 1,600 akka nuti dhaabbataa taanu nu gargaaraniiru. Ati dhaabbataan turren ኮቪድ keessatti yeroo ክራይሲስ guddaa keessa jiru irratti sa'aatii sanatti dhaabbata akka taanu godhanii jiru. Amilee hojjettoota sanaas akkasumallee dhaabbanni kun dhuguma isaa dhaabbata jijjiiramarra jiru. Akkasumas waldaan hojjettootaa kun waldaa hojjettoota waajjira kanaatiif dhaabbate akka ta'e illee kan isaanitti mirkaneessanidha. Hojjettoota keenyaaf immoo yeroo dhiyoositti kan isaan ittiin manaaf konkolaataa bitachuu qabanii hojjetaan daandii qilleensa Itoophiyaa akkuma yeroo hundaa jedhu hojjetaa laayyoo miti. Mooraa jiru irraati hojjetaa jajjabaadha dhamee walitti filamee hojjetaa dhufedha. Kanaaf hojjetaa bu'aa gaarii maluu fi hojjetaa mirgi isaa kabajamuu qabudha jennee onnee keenya irraa waan amannuu fi baankii waliin dubbachuudhaan baankota garaagaraafis carraa dorgommii laachuudhaan achi keessaa baankiin hojii gamtaa Oromiyaa injifataa ta'ee ji'a 3 fuuldura immoo waliigaltee mallatteessineerra. Amma hojjettoota keenyaa fi deposit interest rate jechuun har'annaa kaatee qarshii baankii gashatte parsantii meeqasii dhala 7 miti isaan dhalu sanaan akka inni hojjettoota keenyaaf liqeessu negoosheetii goonee kan fide
gamtaa hojjettoota daandii qilleensaa buleessa Itoophiyaati. Kanaanis gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Amma hojjetaan baay'ee gammadaadha. Baay'ee itti tolaadha. Jalqaba akkasii yaadnee fi akkasiin taatanii argamtanii walii adda. Kanaaf even innaa waajjira keenya dhufte xalayaa dhiifamaa tuullaa argita. Akka malee isin hubachuu keenyaa fi ittuu isin mirga keenyaaf dhaabbachaa jirtanii siyaasatti isin fudhannee bifa garaagaraanii akka malee isin hubachuu keenyaaf nuuf galchaadhani. Kanaaf amma ishuu jiru iyyuu amma nutti fiduutti kaa'anii yeroo jechuudha. Kanaaf ishuu hojjetaa Finfinneedhaa jalqabne hamma handaara Itoophiyaatti furaa jirraa, furuu jalqabneerraa jabaannees immoo egaa Waaqayyoos na gargaaraa furuutti fufnaa jechuudha. Injiinar Taliilaan mooraa kana keessatti dhimma hojiitiin wal barree nama ogeessa, nama beekaa, namoota hundumaa ija wal qixxeettiin ilaaluu kan danda'u, hojjettoota mooraa kana keessa jiraniif fakkeenya kan ta'u, nama garra laafessa, faayidaa mataa isaa qofaa osoo hin taane faayidaa hojjettootaatiif dursa kan laatu, nama kan simatu, ifiniif isarra darbee namoota isaa wajjiniin hojjechuudhaaf illee fedha hin qabne kan hafeeru, nama dhaggeeffatu, nama beekaa. Boriif dhaloonnis ta'e mooraan kun ijarra kaachuu kan danda'an, iddoo guddaa bu'ee hojjechuu kan danda'u geggeessaa cimaadha Taliilaan. Injiinar Taliilaan irraa wanti baruun danda'amu namni isa ilaalee adeemu iddoo guddaa ga'u akka danda'u, jaalala kan irraa baru, guddummaa kan irraa baru, nama haammachuusaa, namoonni mooraa kana keessa hojjetan bifa salphaatiin isaa argachuu akka danda'an, iddoo hundumaatti akka inni isaan haasofsiisu, nama ofitti simatu, nama keessumsiisu, nama dhaga'udha Injiinar Taliilaan. Cicha irraa barata. Cicha kaayyootti cichuu waan barbaadan san yookaan waan kaayyeeffatan sani cichanii galmaan ga'uuf halkaniif guyyaa deemuun sana kaayyootti cichuu waan silaa barbaadu san waan itti tiika'e waan uummataaf hin ta'a waan hawaasaaf dhaabbataaf hin ta'a jeesanii itti cichee galmaan ga'e kanaaf ijannoo cimaa irraa baranna. Bakki ammoo kun jalqabbiidha. Isaaf jalqabbiidha. Hundi keenyayyuu kan hawwinuuf isaaf kan hawwinu kana caalaa inni illee hawwiin isaa biileenera ta'uudha. Biileenerri sidhuma akka mirkanaa'uuf ta'etti yookaan innis galmaan akka ga'uuf hawwii qabna. Caalatti immoo akkas hawaasa walitti qabee karaa aviyeeshin industirii kanaatiin hojiiwwan gurguddaa hojjechuu danda'a. Biitti kun wanni guddaan qabeenyi guddaan isiin qabdu dhaabbata kana daandii qilleessaa kana akka Afrikaatti illee. Kanaaf daandii qilleessaa kana caalatti hojjettootaafis ta'a dhaabbatichaafis ta'a bu'aa guddaa buusaa jijjiirama guddaa dhaabbata kana keessatti akka fidu utuu danda'amee hoggansa gurguddaa hoggansa olaanoo irrallee oduu dhufe nutti tolaa jechuudha. Jalqaba irratti Injiinar Taliilaan biliyeeneerii ta'uudhaaf nama kaayyeeffatee deemudha. Biliyeeneerii ta'uudhaaf hojii makanaan immoo hojii dabalataatu jira moo mul'ati kun akkamiin gama ga'uu danda'a? Tarii namoonni mul'ata akkanaa qaban akkamiin hojjetan biliyeeneerii ta'uudhaaf namitti deemuu danda'a kan jedhu sana ilaaluudhaaf jireetan. Dhugaa dubbachuudhaaf kana na gaafachuu kee fayyaa ta'e. Maaliif yeroon si wajjin taa'ee haasa'us keessi koo biliyeeneeriidha. Gaafa deemuus akka kana ijoollummaa kooti jalqabee waan naajuun guddateef kana na gaafattee akkam futtaafadhu gochuu keef fayyaa ta'e. Kanan isinii dhaamu hundumti keenya hojjetaa mootummaati miti. Namni hojjetaa mootummaa ta'ee biliyeeneerii ta'uu hin danda'u. Kana namni hundumtu jala muree baruu qaba. Hojii dhuunfaa mataa isaatii qabaachuu qaba. An fakkeenyaaf kanan ittiin biliyeeneeriin taa'ee ijoollummaa makooti jalqabee natti mul'atu qonnaadhaanidha. Maaliif akkuma arginu baay'inni uummataa baay'ee dabalaa jira hin jiru. Namni nyaata malee hin jiraata. So atiin qotta taanaan yeroo fedhe jechuudha. Namni nyaatu ni ba'a. Poppuleeshinii yookaan uummanni magaalaa Finfinnee diimoogiraafii waggaa darbe miiliyoonii 5 akkas ture. Amma karaa konkolaataadhaan bira darbuu miniiti miillaan bira darbuu hin dandeessaa ceekuudhaan wal dhiibaa dabarta miti. Inni kun hundumtu nyaata malee jiraachuu hin danda'a. Kanaaf an fookasiin koo agriikaalcharii irrattidha. Agriikaalcharii yeroo jedhu garuu akka abbootii koo akaakayyuu kooti akaakayyoolii kootiin qotiyyoo cimdiidhaan biteen qotachuu kootu hin ta'in bifa moodernaayizidii ta'een bifa mekanaayizidii ta'een namoota ogummaa kana qabanitti sammumni koo danda'e siqee waliin hojjechuuf yaalaan jira. Ammuma illee iddoo baay'eetiitu dubbannu qonnaa qabaa
Facebook page gosa bileenara dhubeetta miti. Achirratti hojiin hojjedhu tokko tokko postiin godha. Kanaaf inni jalqabaa qonnaadhaanidha. Ta'us garuu qonnaan alatti hojii seera qabeessa haa ta'u malee wanta an tuffadhee bira darbu hin jiru. Qulqulleessituun birrii argamsiisan nan hojjedha. Kanaaf hojiin tuffadhu hojiin argadhe nan hojjedha. Namoota tiraakii sanarra jiran immoo karaa naa danda'ame hariiroo wajjiniin uumuu yaalaa. Warra hariiroo wajjiniin uumuu jabeesseen qabadha. Plus kitaabota immoo kanan dubbisu diriimii keessanii wajjiniin kitaaba deemu dubbisaa deemnaamu hundumaaf iyyuu. Namni tajaajilaa ta'uu barbaadu waldaa keessa yookaan masgiida keessaas waa'ee amantichaa gadi fageenya waan itti dubbisuu qaba mitire. Namni saayintistii ta'uu barbaadu waa'ee isaa dubbisuu qaba. Ani immoo waan biliyeenerii ta'uu barbaaduu fi taayitiliima kitaabayyuu kanan dubbisu yeroon filadhu. Waa'ee biliyeenerii akkamitti ta'uu akka danda'amu? Akka ta'uu danda'udha. Kanaaf kallattiin biliyeeneriitiin agarsiisaa jiru daandii qabadhee jira. Hojjetaa mootummaa yoo ta'es kallattii adda addaatiin oomisha qonnaa irrattis hirmaachaa jira. Hojii kamiin iyyuu hin tuffadhu. Tarii dhaloonni har'aa baay'een keenya anumarraa kaasee namni dursa hojii sana osoo hin taane yoon kan hojjedhe namni maal naan jedhaa laata isa jedhamudha. Hojii sun qarshii gaarii argamsiise illee maal naan jedhinnaani miidhaa guddaa nurraan akka ofii ta'anii jiraachuu osoo hin taane namaaf jiraachuutu baay'ata biyya keenya keessatti. Ofii kiyyaaf jiraachuu osoo hin taane namaaf jiraachuudha kan inni dursa kennu. Kanaaf dhaloonni kun injiinar Taliilaarraa maal baru akkamittiin of taanee jiraachuu dandeenya laata? Dhugaa dubbachuudhaaf Oromoo yeroo mammaaku ittimi yoo dideedhe hallayyaa abbaa bulguu agarsiiseedhe. Akkas jechuun maal jechuudha? Hojii tokko hojjettee salphachuu moo hiyyoomtee salphachuutu irra qaanii dhugaadha. Yoo sirrii isaa laallate fakkeenyaafanii itoon hin fuudhan fuula dura kaadhimaa koo kaaffee wayitti afeeree wanta isheen barbaaddu tokko nyaata barbaaddu ergee jettee itti booddee birrii guutuu kaffaluu dadhabuudha moo qaanii guddaa nanaaf. Hojii fedhe gadi bu'ee hojjedhee jechuudha. Baasa ta'uu baadhee gaafa kaadhimaa koo argachuu dhufu garuu saamunaan narraa baasa miti. Shaaworii koo fudhadhee babbareedee dhufee qarshii guutuu kaffaluu tanaaf ulfina. Kanaaf hojiin hundumtuu kan namni hundumtuu beekuu qabu hojiin hundumtuu walqixa ulfina qabeessadha. Kaffaltii isaatu wal caala malee. Paayileetiidhaaf qulqulleessituu nanaaf walqixa, piroofeeshinii walqixa nanaaf, hojiin walqixa kabaja qaba biratti. Garuu mindaan qulqulleessituu tokkoof kaffalamuu fi paayileetii tokkoof kaffalamu garaagara. Yaadi koo si galeera miti. Kanaaf hojiin tuffatamuu hin qabu. Seenaa koo gabaabseen sitti hima. An akkan eerlaayinsii seeneeni waggaa lamaan duraanii jechuudha. Liiftii kaampanii liiftii wajjiniin sanbadduraa dhaqeen dirooyingiin hojjedhan ture. Liiftiin kan inni keessa deemu jira miti. Tiraakiin inni keessa deemu makaanikaal injiinarii waan ta'eef tiraakiin inni keessa deemu sana meejarmentii isaa fudhadhee biyyoo dhugee maal jedheen fudhadheen AutoCADiidhaan hojjedheen geessaaf. So birrii sanatu walitti qabadhuun fudhadhee gara birrii 50,000 kan yeroo sana meekii godhe. Sana booddee immoo hojicha dhiisee immoo yeroo ta'e waa'een waakkoo oomishuu yaadatta mashruumii. Teknooloojiin kun baay'ee ho'ee dhufee ture. Achi booddee isas waakkoo oomishuu sana dhaqee galmaa'ee leenji'ee oomisha isaa jalqabee baay'ee bu'aa gaarii irraa argadhee dhumarratti daandii qilleensa Itoophiyaa Kireediit Asooseeshinii qaba. Achirraa birrii liqeeffadhee biig iskeeliidhaan gaafan jalqabeedhu sanyii ekspaayarii godhe naa laatanii iji tokkotu hin biqilin hafe. Kanaafii akkuma ol keettan gad deebi'ee jechuudha. Kanaaf yeroo hojii sana hojjedhutu dubbannu hojii waakkoo hojjechuu jechuun hojii salphaan ture. Cuunfuu qabaa, hojii humnaati kanatti hojjettu. Affeeluu qabaa, jirbii isaa sanarra firfirsuu qabaa, saanduqa sana saggootti baattee olii gad deemuu qabaa. Orma dhiisiti maatiimtu kooyyuu nama nan arrabsiisini, nama nun arrabsiisini. Dhiisi maaltu sitti bade eerlaayinsii keessaa hojjetta. Lafa namni galuu dadhabe galtee mindaa gaarii argatta. Gaafati kana gootu namni sassataadha siin jedhaa dhiisii naan jedhu. Garuu namni inni kaleessa gadda karaatti natti dhufee Taliilammoo wanti kun yoo sitti hafe wayyuu maal garuu iddoo guddaa ta'e hojjetta dhugaadhumatti maqaa keessaniif gaarii miti. Namni naan jedhu guyyaa lama booddee immoo liqii na gaafachuu dhufa. Kamtu kaaniif?
Ija namaa ilaaluutu qaaniidha. Exactly. Kanaaf namni keenya qaanii sirrii adda baafatee ilaaluu danda'u qaba adee nama amanaan. Qaanii sirrii hojii hojjetanii kosii haaranii birrii argachuutu hin ta'in jechuudha. Miila walirra naqatanii ta'anii hojii tuffatanii borgaa farkatanii immoo dhaqanii nama rakkisuutu qaanii. Kanaaf iccitiin milkaa'ina Injiinar Taliilaa maalidha jennu gabaabsinee? Hojii tuffachuu dhiisuu waan an argadde hojjechuu fi akkuma kana immoo waan seeraan alaawaa irraa immoo of eeguu. Fakkeenyaaf karaa kutaan namni ittiin sooramu jira. Miti diraagii fidanii diraagii daddabarsiitii har'a biileenarii taatan nanaan jedhanii biileenarii ta'uun koo yooma mul'ata koo ta'eyyuu karaa kutaan barbaadu. Jabaadhee hojjedhee karaa sirriir biileenarii ta'uun barbaada. Kanaafi dhosaan milkaa'ina kooti tokkoffaa jabaadhee hojjechuu lammaffaa immoo faranjoonni maal jedhu don't you be hard worker be smart worker jedhu. Maal jechuudha be smart worker jechuun nama qonnaa gaafa qotu gaafa namni hundumtuu timaatimii qotu ani immoo qullubbii diimaan qota. Gaafa oomishichi ga'eedhu timaatimiin lafatti hafaa qullubbii diimaa waaqa yaaba. Faallaa namni hojjetu hin hojjedha jechuudha. Smart worker ta'uu jechuun akka kanaa jechuudha. Kana biratti immoo qofaan nyaadhaa qofachuu qabu namni. Anas hojii hojjechaa hojiiwwan iddoo baay'eetii biizinasii irraa ni godhu kana gochuu hin danda'an. Kanaafiyyuu nama amanuutu hin ta'in Oromoo yeroo ammaa kun nyaataan nyaatee nama nyaachisaa jedha. Parsantii 100 keessaa 99 fudhee inni tokko nyaatu namni jedhu sooromina. Nama siif dhamee fi Oromoon itti dubbannu qotiyyoo siribsiisu akka inni afaan hin beektani maaliif afaan hin hojjechaa jira kaa macaa qulqullina hojjetaaf nyaatiin taa'edha. Namni akka dhuunfaattu mitan waajjira mootummaa irraan bare mindaan hojjetaa waajjira mootummaa baay'een xinnoodha miti garuu karaa garaa garaati kan isaanii galii garaa garaa argatan. Mootummaan iddoo tokkotti mindaa xinnoon sii kenna gaafa siin jedhee wanta jireenya keessaa steenis gochuu hin dandeenye gaafa mindaa sii kennu mootummaan hati akkasiin jechaa jiru bare. Because sarvaayivii gochuudhaaf namni wanta hin goone jira hin jiru. Kanaafi karaa sirrii filannee karaa qajeelaa filannee waaqayyoon immoo kadhannee hamaa irraa immoo feennee jabaannee hojjechuu qofatu hin taane smartly hojjechuudhaani milkaa'uu dandeenyaan jedha. Waan tokko waa'ee maatiin osoo natti dubbatanii natti tola osoo waa'ee maatii natti dubbatanii natti tola maaliif nama yeroo baay'ee abbaa manaa cimaa duubas haadha manaa cimtuu jira akkasumas kallattii biraadhaanis haadha manaa cimtuu boodas abbaan manaa maatiyyoo walii galee wal hubatee deemedha kan mannis nagaa ta'u namni tokko fiixaan bahiinsas argatu hojiisaati tarii waa'ee maatii keetii xiqqoo nutti dubbadde. Fayyaa ta'e kana gaafachuu keef leensoo bagayyuu ati interview na goote tu dhiiratu interview na godhate waa'ee manaa kan gaafatu. Dammeen nama jabduudha. Yaadaan baay'ee na tumsiti. Akkamidha peesiin keenya faallaadha. An waan murteessee naan gochuudhaa fi gochuudhaaf gara dubbaatti hin jedhu isheen immoo slowdha. So akka kana ta'uun ishee balaa baay'ee irraa na hambiseera. Gorsa isheen na laattu baay'een baay'ee abbaa manaan uummata walitti qabee dhaggeeffachuu caalaa haadha manaasaa tokkitti qabee mee maallaan jettee naa gorsa argate karaa sirriitti agarsiifti. Maaliifi ormi gaafa si gorsu waa'ee mucaa kee yaaduu dhiisuu danda'a. Waa'ee haadha manaa kee yaaduu dhiisuu danda'a. Taliilaa qofa akkamitti seevii goonaa kan jedhu sirratti qofa fokkasii godhee si gorsuu danda'a. Maatiin kee garuu abbaa manaa koo akkamittan oolchadha, mucaa koo akkamittan oolchadha, ofii koo akkamittan oolchadha. Wanta hunduma holistically wanta na gorsituu fi baay'ee na gargaarte. Ittisa qofaa miti. Bara yuunivarsiitii Jimmaan olii gadi naannee takka Jimmaan takka Naqamteen ba'ee takka Adaamaan ba'ee takka Finfinneen takka Najjoon takka Gimbiin ba'ee hojjedhu haadha manaa qeerrummaallee tinaal kun hin abdii isaa gaaf kan nyaata geessaa fi ture dhaabbataadhaan dammeedha. Kawayyaa isaanii irraa miicaa ture isheedha. Dammee osoo dubbannu yuunivarsiitii Jimaatti kan wal bartan? Yuunivarsiitii Jimaatti kan wal bartan. Mee mudannoo akkaataatti wal bartan xiqqoo nu taphachiise?
Qophiinis qophii bashannanaa waan ta'eef. Akkaataan nuti wal barree ani najjoodha al tokko beezii dorgomuu dhaqeen ture. Yeroon beezii dorgomuu dhaqe isheen na argitee turte. Yeroo sana haala garaa garaanii deebiseen Dambidoolloodhaati najjootti galeen ittiin fufne. Garuu yeroo kutaa 8 ministirii qorameen naqee jechuudha. Dammeen yeroo sana isaa baratti. Beeziidhaa baratti. So waggaa 4 booddee deebifnee dhufnee yuunivarsiitii Jimmaatti ol agarree jechuudha. Gaafa yuunivarsiitii Jimmaatti ol agarru isheen na beetti an garuu isheen beekun ture. Garuu gaafuma jalqaba ishee argu garaan koo boobee na daakutti ka'e. Akka tasaa ta'e immoo yuunivarsiitii Jimmaa keessatti hiriyoota durbaa baay'een qaba. Yeroon deemuu hiriyoota dhiiraas baay'ee qaba garuu hiriyoota durbaas baay'ee qaba. Achi akka tasaa ta'e mucaan akka abbaatti na guddise yuunivarsiitii yeroo naqee siineerii koo kan ture Lammii Waashumaa kan jedhamu jira ture. Isatu wal nu barsiise yeroo jalqabaaf foormaalee. Wal barree ergii wal barreenne booddee natti tolte. Ani immoo durbi natti toltu durba akka dhiiraa sii galee nama ofitti hin bunnee jechuun kaaraaktarii jaalladhu wayin irratti arge. Achi booddee na yaadadha guyyaa tokko kaaffee dhaqaa jiru hiriyoota ishee wajjiniin nagaa wal gaafannee walitti dhufne bilbila wal jijjiirraa waliin jenne. Achi booddee hiriyyaan ishee kan biraanis Kumee jedhamti turte. Achi booddee kan ishee Kumee jedhee qabadheen kan kee onnaan anis Kumeedhaan aan jette. Achi booddeen Kumee too jedheen. Seefii godhadheen. Achi booddee gaafa isheen maal jette seefii goote naan jettu isheenis Kumeedha miti naan jettan miti yoon jedheen siireesii matee. Naatis Kumeedha miti naan yaa Kumeetu Ingiliffatti deebiseen jechuun leensaadhaan leensaatu akka choo'isii galeera miti. Achi booddee akkas jechuu keeti jettee garuu durba caalaa gawaa dafee waa siniif gala miti ree. Achi booddee egaa wal beellamnee shaayii buna waliin jechuutti kaane hamma isheen eebbifamtee deemtutti waa'ee jaalalaayyuu hin kaafne nu. So Finfinnee ergii dhuftee jettee booddee teenyee egaa waan hundumaa ilaa filaameedhaan haasofne achi egaa gara qubeelaa walii gochuufaatti deemne jechuudha. Itoo dubbannu ituma kaadhimaa koo hin ta'in fuula dura yeroon walgahii geggeessuu dhaqu yeroon intarviiyuu tokkoof dhaqu kan dibaaboon irra qabee dhaqu silas dhiirri dibaaboon qabatu miti ishee ture. Taa yaadi namni alaalatti akka kana na kunuunsitu kuni innaan fuudhee gardaafoo mana kooti ofittoo ta'e naan hin jedhin malee gardaafoo mana kooti jala gashadhe moo baddu baasa kunuunsa akkamiin na eegna. Mucaa tokko qabna. Miiraa damtammoo waggaa 3 guutteetti. Daawwattoota qophii kana daawwataniif Injiinar Taliilaan dhaamsa maalii qabaaf laata? Saba koo saba Oromoo akkuma kanaa lammiiwwan biyya kootii hundumaan kanan jechuu barbaadu. Ofii keessaniiti tajaajila daandii qilleensa Itoophiyaa fayyadamuu qofatu hin taane hiriyoottan keessan lammiiwwan keenya biyya alaa jiraattan diyaaspooraanis beeksisuudhaan ambaasaaddara daandii qilleensa Itoophiyaa taatanii keessumaa yeroo kiraayisisii gidiraa jabaa keessa jirru kana keessatti fayyadamtoota tajaajiltoota keenya akka taataniif hundi keessan seels persanii keenya taatanii ambaasaaddara keenya taatanii maqaa gaarii kaampaniin kun qabu akka beeksiftanii yeroo namni isa tokko immoo calliftanii ilaalutu hin taane akka irratti loltanii akka irratti duutanii kan keessanii kan keenya kan kooti kan keeti waan ta'eef harka wal qabannee kaampanii keenya protectii agoonu jedha. Kan keessan ta'uusaa hojiidhaan akka isinii mirkaneessuu fi mudhii keenya jabaannee hojjechaa jirra. Waaqayyo immoo akka fiixaan nu baasu guddisnee amannaa as dhuftanii nu yaafachuu keessanii fi egaa lafa citee dhukkuban hidda malee muuxannoo achi nu godhu akka oolmaa guddaatti ilaalla. Egaa sana afaaniin caalu sana afaaniin dubbadhu caalaa moo Waaqayyo nama oolmaa keessan deebisu nu haa godhuun isiniin jedha. Maqaa koo fi maqaa gamtaa hojjettoota boolleessaa daandii qilleensa Itoophiyaanii baay'iseen isin galateeffadha. Fayyaanaa ta'a. Qophiin babbaaroo keenyaarraa kanumaan goolabuuf jenna. Torban qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaaf jaalalli bakka jirtan maalitti sin faanaa ta'u
ulfaaddaa galatooma jennir. Fayyaa ta'a. Durgamade durgila